Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattootni miiliyoona 11 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota miiliyoona 8 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuu isaati. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattootni sababaa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015tti akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateeraa jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababaa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee bara darbe bara 2014tti barattoota miiliyoona 10 ol galmeessuudhaaf karoorfame. Isaan keessaa barattootni dhibbantaa 6 ta'an sababaa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru. Barattootni 3,046 ta'an sababaa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneen immoo baatee ni galti moo hin galtu jettee ergita. Mana keessattuu jireenyadha hin jedhamu. Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'inaa Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu. Maqaan koo Addisiyoota Abdiisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'inaa Amboodha. Barattuu kutaa 12ffaadha. Bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbeerraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaan qaba. Maqaan koo Barataa Mirkanaa Girmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Piraapaatooriidha. Haalli baruu barsiisuu bara 2015 guyyaarraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonni hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan nurraa barbaachisullee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra. Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan barachaa jiru. Kutaa 12ffaa kan barachaa ture bara 2014 barana bara 2015 qormaata 12ffaa fudhachuudhaaf qophiirra jirra. Fuuldura kana fudhanna jedhama. Har'a mana barumsaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoonni haala baruu barsiisuu eegalaniiru. Sirriitti namatti tola akkaataa isaatti eegalanii barattoonni keenya immoo jajjabina akkaataa isaatti barattoota kana barsiisaa jiran haala mara jiru irraa ka'ee itti fufee akka barattoonni sirriitti barumsa isaaniitti cimanii baratan akka har'aan qabee namatti tola. Qindeessaan mana barumsaa qophaa'inaa Amboo obbo Seefuu Gaaddisaa gamee isaaniitiin barnootni bara 2015 har'a ganama haala ittiin jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru. 2014 barnoota haala gaariitiin barsiifne. Sagantaa barnoota keenya haaluma gaariitiin poorshinii barbaadamu xumurree nuu milkaa'eerasi. Barataan keenyas akka Shawaa Lixaatti qabxii 616 mana barumsaa kanaatii fide iddoo gaariis qaqqabee jira. Ammas immoo sana caala barattoonni hedduun akka isaan qabxii fidaniif karoorfannee jira. Itoophiyaatti sababaa dhabamuu nageenyaa, hongee fi balaa lolaarraa kan ka'e daa'imman miiliyoona 3 ta'an barnoota isaanii addaan kutuu odeeffannoon jaarmayaa mootummoota gamtooman